akkam jirtu. Kun qophii sagantaa buna dhugaati. Qophiin buna dhugaa sagantaalee idileedhaan TV Jimmaarraa isinii darbu keessaa isa tokkodha. Kanaaf guyyaa har'aa an Faaruq Abbaa Tamaamee fi Elemoo Abbaa Nagaa akkasuma haati bunaa keenya dura Abbaa Mancaa fi ogeessi kaameraa keenya Saabit Abbaa Biyyaa taane qophii kana uummataan wal beeksisuudhaaf isin wal barsiisuudhaaf asitti argama. Qophiin kun gara fuulduraatti sagantaalee adda addaa mata duree garaagaraa qabanu isiniif bifa mariitiin hawaasaaf kan dabarsu ta'a. Mee gara sagantaa keenya ijootti tun darbin dura waa'ee bunaa sagantaa keenya buna dhugaadha jenneerra. Kanaaf mee waa'ee buna dhugaarraa waan tokko haa jennu mee utuu gara sagantaatti seenan. Okay, galatoomii buna dhugaa jechuun sirna yookaan akka sagantaatti wanti sun waadannoof keessaa qaba. Buna danfisanii dhuguu malee jechuukooti. Keessumaa inni guddaa inni wanti inni beekamuun akka aadaa Oromoo keessatti wanti inni beekamuun nama walitti fiduudhaan namni akka wal mari'atu gochuudhaan hariiroo hawaasummaa cimsuudhaan beekama. Fakkeenyaaf akka naannoo keenyaatti buna dhugaa sagantaan buna dhugaa ganama jalqaba. Ganama kana eebbaan jalqaba jechuudha. Sagantaan buna dhugaa dabareedhaan namni ollaa walitti bahee waliin dhugaa. Achirratti erga namni wal gahee mana nam tokkotti wal gahee eebbaan jalqabama. Eebbaan jalqabamuu qofa otoo hin ta'in achirratti namni wal dhibee weessu yoo jiraate achirratti araarfama. Achirratti muuxannoo walii qoodama. Hawaasummaa wanti haaraa yoo jiraate achirratti ijoolleedhaan gorsi kennamaa yoo balleessu yoo jiraate dheekkamamaa achirratti qoosamee bashannanamee kolfamee taphatama jechuudha. Walumaa galatti waltajjii banaa kan namni irratti wal barsiisee irraa waa hubatee ijoolleen namoota gurguddaa jalaa waa itti hubattee itti baraa. Aadaa duudhaaf safuu ganamaa jechuudha. Oromoo semmoo isaa kana bartee irratti ol guddattu weetii jechuudha. Sirni buna dhugaa kun buna danfisanii dhuguu qofa otoo hin ta'in sirna jechuudha barbaadetan. Akkasuma namni halkan waan inni buleen hin beekamu jedhama. Ganama akkan bultanillee sirna buna dhugaa kanarratti wal gaafata jechuudha. Kana malallee qoosaa garaagaraa kaasee achirratti tapha garaagaraa kaasee bifa hawaasummaa jajjabeessuun waliin taphatee gargar bahaa gara hojii isaatti deema jechuudha. Mee asirratti qoosaa tokko kan namni yeroo baay'ee waliin jedhu kaafnee haasofnu yeroo baay'ee waa'ee genne garuu kee taasifama. Maaliif waa'een genne garuu kee yeroo bunaa wal qabasiifame? Genne garuu kee akkatti dhagaa guddannetti genne garuu kee kuni manguddoo dubartii kaametti. Isaanis yeroo waa'een bunaa ka'e yeroo hunda maqaan isaanii ka'aa akkuma tisbeektu akkuma nan beeku naannoo keenyatti akka fakkeenyaatti ka'a. Genne garuu kee bunni akkuma Oromoo kamittuu gaafa keessumaa mana isaanii dhaqe bunan sii dhaabaa jedhu jalqaba. Bunarra tarkaanfachuun hin ta'u akka aadaa Oromootti nam tokko bunan sii dhaaba jennaan buna sana teessee dubbii qabdus waliin dubbattee ammas taphata waan ta'e uummata waliin dubbata. Bunni sun baanaan dhugameetii darbamu bunarra tarkaanfachuun safuudhaa wayiiti. Kanaannaan bunni genne garuu kee wanta adda isa kan biraarraa adda isa godhu amma yoo keessummaa taatee mana isaanii dhatte bunan sii dhaabaa taa'ii siin jedhani. Siichi funaanamee, siichi qaqamee, siichi waamee keessa bahee buna ta'ee danfee gad dhufa garuu. Amma isaan kana godhanutti si hojii kennameera yookaan jirbii dhooftaa yookaan boqqolloo falfaltaa yookaan bulluqa daakuu jira dubartoota yookaan wattaagiyootu jira hojiin ho'isii kennu. Nama dhufe isaan buna dhugna jedhu hojii beetti kennu. Namni sun hojjeta bunni isaanii otuu jedhamu otuu qaqamu otuu agahamu otuu jedhu galgala aduun qaaree kan isaaniis giroon isaaniif keessumaan sila bunan sii dhaabennaan ta'e otuu achi taa'u giroo isaaniis baasee fi aduudha qaaree ta'e achi galaa jedhama. Kanatti dhiyeeffee jennaan sa'a gaaddi'ee ilmee fi gala jechuudha. Waan akkasiiti. Wanta nama keessaa qaba. Bareeda erga hammana jenne waa'ee bunaa erga hammana kaafnee haasofne. Mee utuu gara sagantaa keenya ijootti hin seenin dura weeddii tokko dhaggeeffattoota keenya affeerree gara kanatti deebinee. Bareeda.
galoto galaan finfinnee maasee laal galoto silakka jaalalaa laal galoto walirraan fagaannu laal galoto jalaan nu fageesse laal galoto gullalleen kan tufaa laal galoto gaara bichuu turii laal galoto galaan finfinnee maasee laal galoto silakka jaalalaa laal galoto walirraan fagaannu laal galoto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayi Ogalaanetiya qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa Ogalaanetiya warra baraan dadhabee mormatee jalattanneessa Ogalaanetiya sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha Ogalaanetiya yooman dhufeesi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru wali anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan orma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira gullalleen kan tufaa laal galoto gaara bichuu turii laal galoto galaan finfinnee maasee laal galoto silakka jaalalaa laal galoto walirraan fagaannu laal galoto jalaan nu fageesse laal galoto gullalleen kan tufaa laal galoto gaara bichuu turii laal galoto galaan finfinnee maasee laal galoto silakka jaalalaa laal galoto walirraan fagaannu laal galoto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayi Ogalaanetiya farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri Ogalaanetiya erga nu daangeessanii barrii ture buulee Ogalaanetiya waddeessi jiraa gube amborraa jalaqqiisi Ogalaanetiya narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe Mala nafe aga gane mala nafe caccabsee na nyaatee lafee anin jiru anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee ture cuwaa jetti simbirroon halkanii yaga cuwaa jetti simbirroon halkanii nama garaan dhaane himamuun arganii yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jiran maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jiran anin jiru anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee jiran kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan orma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jiran Tolega
wedduu affirantaniin akka bashannantan akka itti gammaddan abdii qabna. Amma gara dubbii keenya ijootti kan seennu kanaaf egaa biyyi keenya Oromiyaan erga mirga ofiin of bulchuu dhabde rakkoolee hedduu akka waliigalaatti Oromiyaan rakkoolee hedduu bifa garaagaraatiin isii mudataa ture. Rakkoolee hedduu keessa dabartee hanga har'aatti rakkoo keessa jirti jechuudha biyyi keenya. Kanaaf akkuma Oromiyaan erga babal'atee qubsuma garaagaraa keessa jiraate rakkoo inni keessa jirus bifa garaagaraatiin jechuudha. Kanaafuu waa'ee rakkoo godina kanarratti xiyyeeffannee qabxiilee tokko kaafnee qabxiilee sagantaa kana jalatti hammatamanii gara fuulduraatti mariidhaaf dhiyaatanu tokko tuttuqnee isin dhageessisuuf yaalla. Gara fuulduraattis sagantaalee as jalatti qophii kana jalatti hammatamanu erga dhageessanii bifa kamiin akka itti hirmaattanuu fi maal akka godhamuu qabu akka gara fuulduraatti yaada isin irraa argannuufis gara fuulduraatti isinis akka itti hirmaattanii yaada keessan qooddattanuuf wal isin barsiifna jechuudha sagantaalee as jalatti hammatamanii jiran. Galatoomii rakkoon Oromoo yookaan Oromiyaa akkuma Oromiyaan bal'atuuf akkuma Oromoon baay'attanattuyi wal xaxaadha jechuudha. Kanaannaan rakkoo kana dhumatti tolchuudhaaf tooftaa wal xaxaa itti baasuu barbaachisa jechuudha. Yeroo inni fudhatu hin baramne maal jechuu barbaadeetanii Oromiyaan erga gaafa alagaa jala buluu jalqabuuti rakkoon achumaan isa jalqabe tattaaffii alagaa kana jalaa bahuudhaafis karaa adda addaatiin bara dheeraadhaaf walqixxeeruma jechuudha. Isa harka namaatti kufuunii fi fincilli isaa yookaan diddaa inni agarsiisuu jalqabe hiriyaadhuma ta'u gaafuma sana jalqabe hamma addaatti jira jechuudha. Garuu harka Oromaatti kufuu kanaan maal labee Oromoon? Isa jedhan bakka adda addaa gurguddaa mata duree adda addaa jalatti qoodanii ilaaluun danda'ama. Fakkeenyaaf afaaniif aadaan Oromoo erga Oromoon Oromoo jalatti kufee miidhameera jechuudha. Hadhas miidhamaatuma jira. Nu beeknu amma kana sirriitti ibsuu ilaalullee miidhaadhuma jala jira jennee fudhannu. Garuu immoo rakkoon afaanii fi aadaa kanarra gahee bakka adda addaatti kaan cabsee iddoo kutee kaan qoronyoo dhahee wal caala hammisa jechuudha. Kun maaliif ta'e akkamitti Oromiyaadhuma keessa ta'ee garaagara ta'e bakka kutaa adda addaatti isa jedhu akka fakkeenyaatti godina Jimmaa fudhannee ilaaluudhaaf yaalla jechuudha waan dandeettii keenya gara fuulduraatti. Guddinni afaaniitiif aadaa akka amma mul'ataa jirutti keessatti iyyuu erga bara mootummaa kanaati kutaan keenyaa fi kutaan naannoon biraa jechuudha haalli guddinni afaaniitii fi haalli guddinni aadaa mul'atu garaagara jechuudha. Kutaa keenyatti guddinni afaaniitiif aadaa baay'ee gadi bu'eetti kan argamu. Kanumaaf egaa gara fuulduraatti mariidhaaf dhiyeessine bu'uurri waan kanaa maali maaltu kana fidee kan immoo jijjiiruudhaaf maaltu hojjetamuu qaba isa jedhuudhaatti bal'inaan kan dubbannu ta'a jechuudha. Gara biraatiin rakkoon jiru guddina hawaasummaati jechuudha. Guddina hawaasummaa wal qabata dhiibbaadhuma harka alagaa jalatti erga kufamee namarra gaheedha. Garuu guddinumti hawaasummaa kun naannoodhaa naannootti bifa garaagaraatiin jechuudha. Hammisaas hammee miidhaansaas guddinnisaas baay'ee iddoo tokkotti wal dhabeetti kan inni mul'atu. Isa kanarrattis gara fuulduraatti mariidhaaf dhiyeeffamee guddina hawaasummaa sadarkaa maalirra jira? Dur sadarkaa maalirra ture utuu gabrummaa kana jedhan seene. Yeroo hamma kanaatti bifa kamiin adeemaa ture guddina hawaasaa hadha hoo maalirra jira? Boroo garamitti deema yoo akka kanatti ilaalame isa jedhuurratti bal'inaan kan mari'atamu ta'a jechuudha. Akkuma jetti hawaasummaa yeroo jedhamu waan danuu of keessaa qaba. Hawaasummaa jechuun kun isa ilmi namaa waliin dhalatee qabeenya uumamaa qabuu fi namoota uummata waliin jiraatu wajjin sheer godhuudha waan waliin qooddatu wayiiti hawaasummaa jechuun. Kana keessatti ilmaan Oromoo hawaasummaan isaaniis miidhama tuqameera jechuudha jala dhiibbaa alaatiin dhiibbaa halagaan irraan gaheeni. Fakkeenyaa fi hawaasummaa kana wal qabatee akka uummatuma Oromoo wal laalchisu
maatii wal shakkisiisu waan kana irratti hojjetameera. Garuu silaa kan ta'uu malu akkuma durii akkuma bara sirna gadaa sana Oromoon hundi quba wal qabaatee bakka adda addaa bal'inaa fi bal'ina lafa qaburraa ka'ee bakka adda addaa taa'ullee yaadaan tokko ta'ee mul'achuudha kan ta'uu qabu ture jechuudha. Garuu dhiibbaa lagaa kanaan yaadni isaa waan faffaca'ee fakkaata jechuudha. Yeroo faca'eeras akkuma qabatamaan argaa jirru fakkeenyaaf Oromoo inni lixaatii fi inni bahaa sirnuma tokko jalatti dhiibbaan adda addaa irra ga'ullee dhiibbaa kan akka kan walii hubachuu dhabuu feetu mul'ata naannoo tokko tokko keessa. Akka Jimmaatti fakkeenyaa yoo fudhanne waan namni Jimmaa tokko Oromoon Jimmaatti dhalate Oromoon Jimmaa tokko jechuudha. Yoo gara Finfinnee hin deemaara ta'e rakkoon naannoo Shawaatti uumamaa rakkoo kooti jedhee fudhachuu hamma hin dandeenye itti amma mul'atu. Yoo naannoo Walisootti hiriirri bahamee ijoolleen fincilaa jiraatte namni daldalaan Jimmaa ka'ee gara Finfinnee dhufaaru yeroo achitti argee akka giroo nama biraa godhee makiinaadhaan ofirra naanna'ee Jimmatti deebi'ee hamma qajeelutti achi ijoolleen akkana karaa cuftee naan deebine jedhee galee haala taa'uu wayii feetu mul'ata jechuudha. Kana jechuun qabsoon hin jiru jechuu miti naannoo sana keessa. Akkuma sila jenne ilmaan Oromoo erga guyyaa dhiibbaan irra gahu qabeetiin fincilaa bifa garaagaraatiin. Garuu qabsoon jirri godhanu kun wal fakkaatee saffisa wal qixxee ta'een deemuu qaba. Seedhamu amma inni irratti mari'atamu inni nusi akka yaadaatti kan nu qabanne jechuudha. Sirriidha hawaasummaa yeroo jennu akkas bal'ifnee yeroo ilaalus yeroo immoo dhiphifnee garuu hawaasummaa Jimmaatti walumaan hawaasummaa jireenya hawaasummaa akkamii jiraataa jennee yoo ilaallu wanti nu dur abbootii keenyarraa waan akka dur hawaasa Oromoo itti ture dhageenyuu fi wanti hadda arginu kun tokko miti jechuudha. Kunis qabatama jechuun wama amma ijaan argaa guddanne fakkeenyaaf namni Oromoo tokko mee fakkeenyaaf magaalaa fudhannu magaalaa Jimmaa jechuudha. Magaalaa Jimmaa keessatti fakkeenyaaf namni Oromoo 15 ta'ee yoo wal ijaaree waan tokko waan wal gargaaru wayii yoo hojjeta ta'e achuma nama sanarratti xiyyeeffatamaa gareen sun akka diigamuu fi tarkaanfiin biraallee akka itti fudhatamuudha kan hojjetamu. Kanaaf namumti walumaa walii isaatu bakkuma jirutti jechuudha wal quban qabu wal shakkaa nama biyya keessaa qofatu hin ta'in dhiibbaa namni biyya keessaa dhiibbaa siyaasaatiin dhiibbaa siyaasaa hadda biyya keenya keessa deemaa ta'uudhaan haala kana ta'ee jechuudha faffaca'eetti kan inni mul'atu. Inni ala jirullee waan walirraa dhaalaa waan hin qabaanneef biyya keessatti jechuudha waan walirraa argaaru gatii hin qabneef inni biyya alaa jirullee walitti dhufee rakkoo hawaasa naannoo sana jiru yeroo mari'atu mul'atan jiru jechuudha. Kanumaaf gaa carraa TV akkanaatti fayyadamanii hawaasni kun akka inni wal quba qabaatu gochuudhaaf waan tokko karaa tokko namatti agarsiisa jechuudha. Kanaaf waan kanarratti xiyyeeffannee gara fuulduraatti waan bal'inaan jechuun hawaasummaan guddina hawaasummaa dhabuun miidhaa akkamii fida yoo jiraate immoo bu'aa akkamii fida isa jedhu irratti bal'inaan waan gara fuulduraatti haasofnu ta'a jechuudha. Akkuma tuqxee kaate hawaasummaan kun irratti hojjetamee wanti hin danda'amne hin jiru. Fakkeenyaaf hawaasummaa jechuun wal quba qabaachuu jechuudha. Waan godhamaa jiru beekuun eessaa yoo jiraadhu wal quba qabaachuudha yaadni kee walitti dhiyoo jira jechuudha. Rakkoon ati qabdu kun erga tokko ta'ee amma waan dandeesse gootee rakkoo sana jalaa bahuudhaaf irratti hojjetta. Tooftaa adda addaatti baaftee wanti hin danda'amne hin jiru irratti walii galmee naan isa jedhu. Garuu immoo wanti diinni hojjetus hawaasummaa kana dhibsiisu. Hawaasummaan kun akka qancaaree badu akka suuta jedhee jechuudha akka hin dagaagne gooti nama keessatti akka waan amma tuqxee maatii hedduutti wal amanteen dhabamuu shakkii uumuu isarratti hojjetama fakkeenyaaf wayyaaneen gootii jedhee garee jedhee adda adda qoodee namni quba waliin qabu wal sodaata walitti waan baasee hasaasuu hin qabu. Kanaaf barbaachise miidiyaan mata odeeffannoo walii dabarsuun miidiyaa walitti dhuun yoo qophiin akka qophii buna dhugaa kanaattis ta'e akka TV Jimmaatti wanti kun barbaachiseef odeeffannoon akka qilleensa uufii nama keessa jechuudha. Kan biraa kan jiru haala dinagdee biyya sana keessa haala misooma biyya sana keessaati. Sadarkaan dinagdee sadarkaan hawaasni Oromoo irra jiru dinagdeedhaan hadda qabatamaan maal fakkaataa yeroo jennee ilaallu baay'ee gadi bu'eeti kan inni argamu. Hawaasni Oromoo kutaa sana keessatti argamu hadda
yeroonni biizinasii gurguddaa keessatti argamu yeroonni waan gurguddaa industirii garaagaraa keessatti hirmaatee argamu hin mul'atu jechuudha. Sana dhiisiti magaalaa keessatti waan gaarii daldala gaarii yeroonni bakka daldala gaariitti argamu hin mul'atu jechuudha. Kanaaf kun maalirraa dhufe kun akka magaalaatti jechuudha. Yeroo baadiyyaa deemnus namoonni baadiyyaa qotatee waan qotate san sadarkaa nyaachuu dadhabuutti jechuudha. Wanti inni qotatee gurguratee gara waa biraatti jijjiirrachuun hafee nyaachuudhaaf akka isan geenye sadarkaa sanarra gahameedha jechuudha. Sadarkaa sanarra jirama jechuudha hadda qabatamaa wanti mul'atu. Kun immoo bu'uurri isaa bakka irraa bakkatti garaagaraa fakkeenyaaf rakkinni jiraachuu hin danda'u jechuu hin dandeenyu. Garuu rakkinni kun sababni isaa maali? Bu'uurri isaa maali? Dinagdeen naannoo tokko kufuun bu'uurri isaa maali? Fakkeenyaaf haala uumamaa lafichaa ta'uu danda'a, waan garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo qabeenya uumamaa naannoo sanarraallee haalli qabeenya uumamaa naannoo sanatti argamuu fi haalli dinagdee biyya sanatti mul'atu baay'ee walirraa fagoodha jechuudha. Kun maaliif ta'ee maalli sababni isaas jedhuudhaatti bal'inaan waan kaafamee haasa'amu ta'a jechuudha qophii keenya jalatti. Inni kun mata duree guddaadhaayyuu hundinuu gurguddaadha ta'u malee inni diinagdeen kun immoo wanti diinni akka silmii Oromiyaatti maxxanee gadhiisuu deddeebiifuu faayidaa diinagdee argachuudhaafi kana diinni tokko qaraa dhufee bakka biraarraa dhufee biyya kee irratti sooromuudhaaf immoo si miidhuu qaba yookaan tooftaa danda'e hundi waan danda'een si dhaabee ofii bakka kee bu'uu barbaada. Kun immoo waan qabatamaan nu argaru jechuudha. Haala lama fakkeenyaaf bakka lama gurguddootti qoonnoo ilaalle waa diinagdee kana. Dhuunfaadhaa fi akka waliigalaatti waan mootummaa wayyaanee Oromoo irratti godhaa jira. Akka dhuunfaatti yoo ta'e qabeenyuma dhuunfaa kana keessaa si baasa, daldala keessaa si baasa, qotee bulaa dabalatee lafa waa irra baasanii irraa kutuu, karaadha jedhamee irraa kutamaa, magaalaa bichuus yoo dhatte pilaanii magaalaa jedhamee irraa kutamaa, daldala diigamaa, lafti bakka biraatti yoo isii kenna waan akkasii jechuudha. Si buqqisu bakka irraa akkaati nagaan hin jiraanne wayii si godhu gara ta'eetiin si jeequ jechuudha bakka ati jirturraa. Akka waliigalaatti immoo akkuma Oromiyaa bakka adda addaatti ta'aru qabeenya albuudaa adda addaa saamuu jira, qabeenya akka bosonaa ciranii guurrachuu jira, bakki inni dhaqaaru hin beekamu. Godina Jimmaa keessatti fakkeenyaaf naannoon qabeenya uumamaa saamamaa gurguddaa jira jechuudha. Akka kattaa boba'aa dabalatee, bosona jiru dabalatee salphaadhumatti naannoon kattaan boba'aan guuramu sun waraanatu qubsiifamee ijoolleen Oromoo hojii humnaallee hojjettee achitti waan boolla keessaa qotamee bosona feeteellee warankaa sadarkaatti hin argannetu jira yeroo ammaa. Eenyuun quban qabu jaratu baafata, jaratu fe'ata, waraanata achi bu'ee akka rumichaatti achi qubatee jira eenyuun ittiin siqu jechuudha. Maaliif kana kaasitti fakkaata amma odeeffannoo yoo bakka hunda jiraate fakkeenyaaf yaaduma amma kaasarru kana Oromoon bakka biraa quba qabaachuu dhiisuu danda'a. Jimmuma keessa ta'eetu iyyuu Oromoon quban qabne jira waan ta'aru kana jechuudha. Inni kun yoo wal dhageessifamee falli itti barbaade itti mari'atame falli itti argamuu mala. Fakkeenyaaf shaakkisoodha yeroo warqeen hin qotamaa yeroo adda addaa dargaggoonni uummanni naannoo sanaa ka'eetti balaaleffatee makiinaa gubee wanta ofirraa dhaabsisa jechuudha. Muuxannoo achi jiru kana akkamitti gara kana finnee dhaabsisuu dandeenya. Haala kennataa lafachaatiin fakkeenyaaf naannoo Jimmaa bu'aa bahee jira. Waan adda addaa gochuun danda'ama jechuudha. Ofirraa dhaabuudhaaf diina socho'uu akka diini keessa socho'u gochuu hin danda'amu. Isa kana muuxannoon akka walii qoodamu achitti buleessi keessan kana godhaara, buleessi keenya kana godhaara. Asittoo maal gochuu dandeenya isa jedhu iyyuu yoo ka'e irratti mari'atame wanti hin godhamneef hin jiru. Wanti waan kana ofirraa hin deebifamneef hin jiru isa jedhuufi karaa banaa jechuudha yoo itti mari'atame gadi bahee namatti. Qabeenya uumamaa kana yoo kaafne haasofne waan hedduu keessa nu seensa. Gara fuulduraatti saganticha gaafa guutumaa guutuutti seenamee jedhee bal'inaan waan ibsamu ta'a jechuudha. Kana qofaa miti waa'ee kattaa qofatu hin ta'in bosonni illee galgala ganama ciramee lafti qullaatti hafaa jira. Bosona hektaara kuma meeqaan lakkaa'amu kan jedhamu garuu hawaasichi faayidaa tokko wanti inni irraa argataa jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo hawaasni maaliif kun ta'ee jedhee yeroo inni gaafatu argamaa jiru jechuudha. Hin beekuuf akkuma jettee
yoo aanaa tokko keessa jiramee aanaan sanuu aanaa sana qofatu akka bosonni sun jiramee guuramaa rubee kamalee aanaan tokko hin beeku. Kun maaliif ta'uu danda'ee hawaasni maaf callisee waan akkana yeroo waan ofii dhabu yeroo saamamu maaf callisee isa jedhu irratti bal'inaan gadi fageenyaa waan irratti dubbannu ta'a jechuudha gara fuulduraatti. Dabalataanis namoonni kan hordofan qophii kan hordofanu bakka jiranuu jechuudha. Bakka jiranuu hojjetaa mootummaa biyya jirtu wajjin keessa isa ta'anu dhuunfaan isa ta'anu barattoota isa ta'anu daba hojjetamaa hundaa walitti qabanii gara kanaan hawaasaan ga'uu danda'u jechuudha. Asaasuudhaan wanti jirri gochuu danda'anu kana hordofuudha fi odeeffannoo barbaachisu as nutti dabarsuudha jechuudha. Kanaaf qaawwa kana banuun barbaachisee. Egaa akkas ammas qabiyyeen biraa qophii kana jalatti nu gara fuulduraatti jalatti mari'annu waa'ee mirga namummaa ilaalchisee akkuma jalqaba irratti haasofne biyyi keenya erga harka namaa seentee harka alagaa erga seentee mirga uumamaan qabu hedduudha kan inni dhabee jiru hanga addaatti kan inni dhabee jiru jechuudha kan inni miidhamaa jiru. Kanarrattis falmachuu barbaachisa jechuudha. Mirga uumamaan qabu nam tokko falmatee deemsifachuu isa barbaachisa. Kanaaf bifa wal fakkaataadhaan akka guutuu Oromiyaatti bifa wal fakkaataadhaan akkuma ta'e qabsoon haala garaagaraatiin uummanni erguma guyyaadhuma gaafa harka alagaa seenuti qabsootti jira jechuudha. Diddaa godhaa jira, mormii godhaa jira. Garuu mormiin suni gara bifa wal fakkaataatti dhufuu qabaadha jechuudha. Garuu sadarkaa tokkotti dhufee waan kana ofirraa kaasuudha kan inni qabu. Kanas gara fuulduraatti waan bal'inaan irratti mari'atamu ta'a jechuudha gara TV kanaatiin qophii buna dhugaa jalatti. Egaa wanta nuti gadi bahuu deemne abdanna kun immoo kan ta'uu danda'u hirmaattotni irratti waan danda'an hundaan dugoo tokko darbachuu yoo dadhaban dugoo darbachuu hin dadhabamu. Fakkeenyaaf yeroo amma intarneetiin biyya cite kana keessatti eenyuun namni firan qabne hin jiru yookaan obboleessa qaba obboleettii qaba soddaa qaba hiriyaa qaba ta'a namni bakka jiru keessumaa warri ala jiran kun odeeffannoo kanaa fuudhanii bilbilaanis ta'e yoollee nama dhageenyetti dabarsuu danda'u waan kana gurra wal buusee namni quba wal qabaachuu qaba jechuudhaaf waan siyaasaa amaaru kana nus kana kan goonee fi taa'uura siquu wayyeessa jedhu waan ta'eef haala keessa jiru irratti hundoofne kana gochuun waan ta'e gochuun dirqama akka ta'u hubannee yoo kana goone isa jedhuudhaaf goone jechuudha. Garuu bu'a qabeessummaan bu'aa hinuma qabaata jedhameeti abdatama. Egaa rakkoon mul'atanuu kana qofaa miti rakkoo hedduutu jira. Rakkoo barnootaatu jira. Mee haalli barumsaa biyya keenya keessatti naannoo keenya keessatti sadarkaa kamirra jira. Namni akkam baratee eessa gahaa jira hammam amminne barumsa fakkeenyaaf sadarkaa olaanaatti amminne hirmaannaan hawaasa keenya kutaa kanaa jedhus gara fuulduraatti waan bal'inaan irratti haasa'amudha. Gara waan hedduudha kana qofaa miti waa'ee guddina afaaniif aadaa haasofnee jirra. Waan hedduudha jechuudha wanti dadhabinni yookaan hir'inni keessatti kutaa kanatti barachee ifa bahee mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalte artiin aadaan kutaa kanaa guutumaan guututti du'eera jedhamee ilaalamuu danda'a jechuudha. Kan kana dabalatee waa biraas dabalatee qophii keenya buna dhugaa jalatti gara fuulduraatti mata duree hedduu kan hammate jechuudha qophiin kun gara fuulduraatti bal'inaan kan irratti mari'annu ta'a jechuudha. Kanaaf nu gama keenyaan wanti nu gaafannu hawaasni taa'ee TV kana ilaalaaru gara fuulduraatti waan kana waan amma kakaafnee fi waa biraas dabalatee bifa mariitiin akka hawaasa bira gahu akka irratti mari'atamee furmaan dhufuu danda'utti akka irratti hojjetamuuf of qopheessuu qaba nus gargaaruu qaba. Gara kanattis dhufee yaada qabu bifa danda'ameen jechuudha. Muuxannoo qaburraa haala adda addaatiin akka inni hawaasa biraan gahu maqaa TV keenyaatiin hawaasa keenya gaafanne jechuudha. Hawaasa taa'ee yeroo akkana jennu hawaasa kutaa guddina kanaa qofa jechuu utuu hin ta'in namni Oromummaan itti dhagahamu namni Oromoo hundinuu waan kanarratti yaada bilchaataa yaada
ummata barsiisuu danda'u hawaasa barsiisuu qabu wanti kun hawaasa bira gahuu qabu odeeffannoon kun hawaasa bira gahuu qaba jedhee namni yaadu hundi waan kana irratti hirmaatee bifa adda addaatiin gara keenya dhufee yoo dhufuu hin dandeenye gara ergaatiin nu qaqqabsiise wanti kun gara hawaasaatti akka dabarfatu gochuu irratti akka nu gargaaru maqaatii kanaatiin gaafanna jechuudha. Dhumarratti wanti nuti dabaluu barbaadaanis akkuma tamma jettee dubbiin Oromoo tokko dubbii Oromoo hundaati. Kana jechuun koo TV'n kun kan inni banamee fi fakkeenyaaf wanti inni banamee fi Oromummaadhuma hojjechuudhaaf tarii maqaan isaa Jimma jedhamee moggaafamuun waan hojii isaa Jimma qofatti hojjetu Jimma qofa irratti akka hojjetu hin godhu. Kan inni godhu rakkoo achi jiru hubatee maaliif duddubbatti hafeera akkamitti achi bahuu danda'ama isa jedhu irratti hojjechuudhaaf kanammoo kun gochuu danda'amu Oromootuma akkuma ilmaan Oromoo hundaa waliin ta'ameeti malee kophaa wanti godhamu tokko hin jiru. Ilmaan Oromoo hundinuu kana hubatanii waan danda'an hundaan yaadaan maaliin jechuudha waan akka itti fakkaatee muuxannoo qooduunis yoo ta'e akka kana bira jiraatanii TV'cha kana cimsanuu anis ergaa dabarsuun barbaada jechuudha. Gara keenyaan egaa sagantaan nu qabnu kanuma jechuun qophii buna dhugaa maal akka hammatee jiru qabiyyeen isaa maal akka ta'e isin ibsuudha. Hamma danda'ameen isin tuquu yaalleerra wanti biraas wanti hedduun mata dureen hedduun gara kana dhufanii kan irratti mari'atamuu ta'a jechuudha. Kanaaf hadhaaf kana jenneerra gara fuulduraatiif immoo walitti deebinee waan hedduus waliin jechuu dandeenya. Gara keenyaan sagantaa keenya hadhaa xumurree jirra. Ham walitti deebinee sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nutti raasanii jedha.